warra kubbaa miilaa nama meeqa beeka ebaluun kilabii kana ture kilabii sana galee birrii hammanaan gurgurame akkana ta'e torbitti mindaansaa kana akkana ta'e haati manaasaa kana ebaluunsaa akkana suuraa tokko mana keessatti suuraa isaa warra kubbaa taphatu girgiddaa irratti godhate moobaayila qabate feesbuuka piroofaayil gabarii godhate ijoollee rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam meeqa maqaan jiraa jennaan hin beeku jedha eenyuun fakkeedha godhatamee deebamaa raga eenyuun rasuulli jaramoo kam tokko immoo warra sirbanu warra mataa dheeraffatanii akka dubartiis dhahatanii warra deeman fakkaate mataa dheerassee maal jedhee warra deemu jiran yoo gadi garagalchane wal wayaa kan fakkaatu mataa akkanaa qabatee gad deemu eenyuuf innaan qalbii isaa keessa bakka godhate jechuudha qalbii keenya keessatti bakka guddaa kan qabaachuu qabu ergamaa rabbiiti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.